Har'a waa'ee dhibamuu yookaan dhibee kalee yeroo dheeraa ilaalla. Sababa maaliitiin dhibeen kalee yeroo dheeraa dhufa yookaan kiroonik kidnii diziiziin sababa kamii dhufa? Mallattoon isaa maali? Akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhuun hanga ta'e dubbadha. Akkuma beekamu kaleen hojii hedduu hojjetti. Wantoota hedduu to'atti. Wantoota hedduu qaama keessaa dhabamsiisti. Akkasumas wantoota adda addaa oomishti. Regulation, excretion and secretion jedhamu warri kun. Isaan keessaa kanneen gurguddoon fakkeenyaaf kaleen keenya daqiiqaatti dhiiga liitira 1.25 ol qulqulleessiti. Daqiiqaa tokko keessatti. Guyyaatti immoo liitira 180 qulqulleessiti. Kun egaa guyyaa guyyaadhaanidha. Kana jechuun dhiigni keenya namni tokko giddugaleessaan dhiiga liitirii 5 qabu ta'e giddugaleessaan dhiigni yeroo 60 qulqullaa'a jechuudha kaleedhaan. Sa'a 24 guyyaa torbanuu. Dabalataanis kaleen wantoota akka seeloonii dhiiga diimaa oomishaman ajaju ni oomishti kan eritiroopoyetiin jedhaman. Akkasumas vaayitaamin D'n ammoo dalagaa isaaf akka qophaa'u bakka itti oomishamu waan ta'eef isaan kunis dhaabbachuun miidhaa qaama keenyatti ni fida. Vaayitaamin D'n kalee keessa seenee yoo aktiveet hin taane dalagaa isaan dalagu yeroo kana immoo kaalsheemiin lafee keessan turu. Kun egaa dhiibbaa mataasaa qabachuudha qaama keenya irratti. Dhibeewwan kalee keenya huban baay'eedha. Saba kamiinuu haa ta'u yoo kaleen yeroo dheeraaf dadhabe yookaan miidhame dhiiga qulqulleessuu dadhabuun keemikaalonni qaama keessa kaleen dhiiga calaltee baastu qaama keessatti kuufamu. Isa isheen calaltee baasuu malutu qaama keessatti kuufamee dhibee fida. Dabalataanis kaleen ni to'atti jennee irraa riiguleet kan gootu qabdi elektiroolaayitiif dhangala'aa qaama keessa jiru. Akkasumas kan isheen oomishtu sun kanneen akka eritiroopoyetinii fi vaayitaamin D kanneen kun yoo dhaabbatan rakkoo hedduutu dhufa jechuudha. Mee mallattoolee dhukkuba kalee yeroo dheeraa yookaan kiroonik kidnii diziiz mallattoolee isaanii ilaallu. Tokko dadhabbii qaamaa extreme tiredness fedhii nyaataa hir'achuu, haqqee, dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu, dhiita'uu qaamaa, diimachuu fincaanii, hir'achuu hanga fincaanii, hir'ina dhiigaa godhachuu yookaan aniimik ta'uu jechuudha. Isaan kun egaa mallattoo gurguddoo yeroo kaleen miidhamtu mul'atanidha. Wantoota dhukkuba kaleef nama saaxilan keessaa kanneen gurguddoon dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa keessumaa yoo sirriitti hin to'atamne, qorichoota ajaja ogeessa malee fudhataman, infekshinii ujummoo fincaanii akkasumas infekshinii kalee isaan kun yoo yaalamin hafan, furdina humnaa olii, tamboo xuuxuu, alkoolii baay'isanii dhuguu, soorata fayyaalessa hin taane kanneen akka coomaa, ashaboo baay'isuu fi kan kana fakkaatan. Garbiraan tooftaalee ittisa dhukkuba kaleedha. Dhiibbaa dhiigaa fi sukkaara namoonni qaban sirriitti yaalaaf hordoffii gochuun to'achuu qabu. Sosochii qaamaa taasisuu fi hirriba gahaa rafuunis barbaachisaadha. Ashaboo baay'isuu dhiisuu, qoricha ajaja ogeessaan qofa fudhachuu. Kana malees ulfaatina qaamaa sirrii ta'e qabaachuu, bishaan gahaa dhuguu, tamboo xuuxuu fi alkoolii baay'isuu dhiisuu akkasumas immoo haala fayyummaa ofii qoratamuun yaalii barbaachisaa taasisuu. Osoma dhibeen qabaatiin yeroo yeroon of ilaalchisuu akkasumas nyaata madaalamaa soorachuu. Kana jechuun egaa kanneen kalee keenya miidhan adda baasnee soorachuu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.